eegalla. Sheekaa kenna sheekaa roobe or shookaa roobe yefan lakkamunaante maanoo isintuu xanirraa isinii lakkaa tokkoffaa hadiisaa fi qur'aana rabbii irratti sobdan namni qara'ee fi namni booda isinirraa qara'uu deemu isin taazaba maali jedha namni kaabaa rabbii jiisu asliidhaa jettan osoo namni sheekaa tokko daliila fidaa isiniin jedhe rabbi irratti sobdanii jechuu kijiba keettan kijiba diinaa rabbii irra keettan ani nama kaabaa sanuu akka ati dhayxuuf sababa sii ta'e malee nama diiguu mitiyan nama kaabaa diiguu mitiyan sii galee nama kaabaa rabbii diiguu mitiyan nama kaaballee si dur arge nama zambii qabaachuun malaa dhabuu malaa umraa miti hajjii lamaa sadi si dura hajjiyan sii galee gaafa atin dhalatin gaafa ati qumxaan sii galee gaafa ati hudduu qullaa ganda keessa deemtu waggaa 10 irraa mumkin ati jiraachuu dhabuu mala sii galee waggaa 10 irraa jiraachuu keetuu namni hin beeku ani waggaa 10 irraa osoo biyya kanan dhufin dura jechuu biyya kana waggaa 9 jira waggaa 10 irraa nama hajjii sadaffaa hajjee nama hajjee hifatee hujjaaja kaddamaa ture sii galee sobaami kun ino ijoollee amma makkaa na wajjin turantu jiraachuu sii galee miti tokko miizana akkasii keessa dhiise nuti nama hujjaaja kaddamaa ture malee nama kaabaa rabbii diigurraa miti rabbii warra sanirra illee nun godhin sii galee tokko kana lammata ijji isaa commaadhaa fuula isaa waan fakkaatu laaltanii maal isaatti oromoo fakkaataa jette amma warri kiyya osoo na gurgure osoo akka sangaa gabayaa keessanii gurguran kanatti na gurguranii ana tokkochi abbaan kiyya gurgure ka akka keetiitiif obboleessa keetii kana 150 bitu laa uf jechuuf himiyan annama malkillee nama arrabsuumi nama uumaa rabbiitillee nama cabsuu barbaadu miti waan jedhuufi kan keessatti yaa rabbi naan dhiisi jedha jedha isuma dhugaa rabbii dhuguma rabbii yoo dubbanne anamma osoo magaalaa geessanii na gurguranii birrii ana tokkochitti gurguranii warri kenna ka akka keetii kana 150 kakadhee 150 maaliif dheerinnaan si caala bareedumaan si caala furdinaan si caala si kaleefi ati kalee sana arrabsitee namni 3 silaale ne every single person hordoftoonni kiyya nama kuma gadin taru sanuu guyyaa tokkoof lamaami waggaa 10 jechuun si galeemi kunillee uf akkaabaduu miti takka lammafa namni islaamaa hin boontaati hin boonta uf jajja uf dhaabda akkasittuu waan jettu san hin geettu si galee miti si galee bayyanatteef lattamatteen hin dandeessiftuu jedhan gabaabaa dubbiin kee jecha oromoon bayyanattee fi lattamatteen hin dandeessiftuu jedhan suni sirratti argan bayyanatteedhaati isa kana isa lammataa isa gizee udaantu shintibeetii keessa deemte shintibeetii huteela shintibeetiin Itoophiyaa habiibi huteela dhiisii eerpoortinuu bishaan hin qabu ati bar balaaxaa sanitti udaantet udaan kee sanuu udaan si keessaa biyyoo ammaa gashiruu yaatti kana bulteen albaatii onnoo si godhe malee qixxaa mishingaa si keessa waan hin buuneef shintibeetiin huteela Itoophiyaa bar waan bishaan hin qabneef qubaan uf keessaa xarayda bar si galee waan yaaba'ee waggaa 21 nama shintibeetii bishaan hin qabnetti hinaafu naaf birqiidha shintibeetii siif haarawaa tana nuti gaafa humna qabnu keessatti jaartii namaa taaftaaf godhaa turre si galee gizee jaartii mana namaa qama'uu deemnu gaafa barko igarmanyaal ikko ene እንደዚህ አይነት ጥሩ አይደለም ተውት ሼካ ቶኮ isa lammafa asli irraa maal baratanii jetta yeroo baay'ee ilaka waan narraa baratan sitti maadha matoo narraa waan baratan waan ati mataan kee narraa baratte ani takka barsiisaadhaan jenne takka baradheen jenne garuu ati sunnaa kiyya hordofaa jirta daawwaa himaa turte nama qaraasisaa turte arraba narraa baratte nama arrabsaa jirta narraa baratte mon barani sifa sheekummaa gadhiifte moo gadi dhiifne 100%
nama kuma sadii irratti kalee ragaa ofii baate aslii irraa maal baratanii jette arraban irraa baratte amma namni hundi yoo adabaaf sheeka siin jedhe malee ija sheeka laaluun sin laalu sheenii nama arrabsu allaqee daqqaqee tasaadaa taate jechuu amma sheekummaa keessaa as baate inda maanninyaam itti galee jookar oromoo bakka daalachaa buute bakka kenna buute itti fufta jechuu ati amma kana beessa kana booda arrabsoodha hojiin ati beeysu asli irraa maal baratan jechi jettee fi kun haatu alhamdulillahi arraban irraa baratte rakkoon adda baate tokko lammata mootu lammata bakka amma ati geesse kanaaf ka'umsi kee ana sigalee miti jaalatta jibbita dhugaa oromoon dhugaa awwaaluun tokkoffa ene asragiche minagra sigalee miti wallahi billahi tallahi hutela kana darajaa amma jirtu kana ga'uuf sababni kee anaa jechuu galata rabbiin si oole ufirratti wallaaleen na jibbuu dandeetta dhiisuu dandeetta ati yoo feete sii miti zariin kee guutuu na haa jibbu ayyoo rabbi nan jibbi namni na jibbee waan godhu bakka kana gayuuf osoo alufitti si qabuu baadhe isaayyuu bar abbaan kee ana bar ati abbaa irraa dhalatte du'a abbaa keetii nama kaleessa eegaan guddisee bakkaan si ga'e dhaga'e bar namni du'a abbaa ufii kaleessa bilbilaan dhaga'ee booyu indeet kan eegaa yaa waraal habiibii utela akkati keessa jiraattu kana naan guyyaa kudhaniif si hamba guyyaa kudhaniif keessa ciiftu boru keessaa baatu kana yoo mumkin ani ka akkanaa kana yoo qabaadhe ho osoo qabaadhe ho kira ilaalama birri kafalee halkan takka lama buluu miti yoo qabaadhe ho mumkin yoo qabaadhe ho amma gidi akkana laaltu sheekaa kiyya sheekaa waan hundanaa sofruufi malee mumkin yoo qabaadhe ho shintibeetii amma ati nagarsiiftu kana ani yoo qabaadhe hoodha akka dhuunfatti yoo qabaadhe ho mumkin jettee shakkitee beeytaa shakkitee beeytaa taqaallee henin alxaraxarkamaa kana በጣም ዋን ባየለ የቹን በርባዱ የራ አኔ ዋን ባየለ በርባዱ የቹን በርባዱ ሼካ ከና ጊዜ ዋየተን ከከቲና ከከቲና ነማዲ ረቢ ቤኩን ከከቲና ከከቲና አና ነምኒ ዴቢና ዴብሱ ነቲቶላ ናአረበ ነምኒ ዴቢና ዴብሱ በጣም ነው የሚመቸኝ ሲኒገለ በጣም ይመቸኛል ዴቢና ዴብሱን ነቲቶላ ሼካ ሮቤ ነቲቶላ ጋሩ ሜሱራ ክያ ቀበዱትኒን ሱራ መክያ ከበረ ቤላ ሰኒ ቀበዱ ሱራ ስልኪ ከዘብ ቡፈዱ ከካ አማ ሆቴል ጅርቱ ከነ ደቅሽን ቲቤቲ ከሰቲ ማል ዳውቲ ከሰቲ ላሊ ከይ ሱራ ክያ ከበረ ሰኒ ላል አትኮ ጃራዲ ደሚ ተኮፋ ከዛ አና በረ 77 ፈካተ والله አከስባ ጃራዲ ደሚ ተኮፋ ከዛ ተተ እስካላይ ሆቴል ተተ አና በረ 77 ፈካተባ አና ወጋ ሶዶ ማራ ዱራ ፈካታ ይቹ ማልታታ ሼክ ማልታታ ቢስሚላህ ነመወጋዲ በተኮፍ ሸንተማ ኢብደ ከዘቲ ጉበተኒ እስራኤል መታ ከዘገቱመ ዳቺ ቶርባንጀለ ደበርሴ ሐዲ ኢስራ ቡሰቲኒ ባይ ፈካተራቲ ወቦለስ ከለ ማሊ ጆሌ ዋኛቱ ለነገሩ ኤልሳኛታ